wanti kun amaanaadha. Wanti kun amaanaadha buleeyanki. Nama kalina wajjin jiru kadha lubbuun na biraa darbe. Seenaa isii marsa tokko faasumanitti isiniif ufa inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu fayyaa qabdu isiniin jedha baga jiraattan buleeyankiyya. Wallahi ka Jechoota shan takka lakkoofsiisee jira. Haa ta'u ammoo namni kun wal jala gattaa akkam taatti ture dhugaa dubbachuu fi garuu hadda na dirqamsiisee wanni na fide osoo garaa na nyaattu. Garuu ammoo duruma namni osoo lubbuun jiru wanti kun ijoollee keenya ka shamaraatii fi barnoota haa ta'u narraa haawaa baratanii jedhamee amaanan natti kenname. Garuu an ammoo yeroo sanitti dhugaa dubbachuu fi naaf hin mijanne. Asumaan amantii kamuu qabaadha buleeyankiyya. Wanti kun akka barnoota irraa fudhattaniif obboleettii xiyya takkatu jira. Taakiraa osoo kalee akkuma nam tokko wal argine wajjiin yeroo gabaabaa wajjiin dabarsine keessatti seenaa kan garaa nama nyaatu akkan nama laaleessu natti dubbattee turte. Garuu ammoo homaan naan jette. Ani beekumsa hin qabu. Yoo beekumsa narra qabaatte obboleeyyan keenya keessattuu ijoolleen biyya Arabaa jirtu akka miidhamne dhaamsa kana yoo dandeetti yoo nama laayivii ba'u taate yeroo sana ammoo YouTube banne. YouTube banachuu osoo hin taane irratti akkanatti dalagaa jedhee wanni ani ibsadhe sin jiru wanni isii YouTube qabdillee mu faarisatti na beeytu hin jiru jechuudha. Jennaan an dandeettiin qabu garuu haa ta'u kaa jedhee irrumaa fuudhee akka amaanaatitti osoo irraa fuudhu hin taane akka dhageettiitti dhageeffachuutti irraa fuudhee yeroo kanatti. Garuu dhageeffachuu bira darbee qalbii na dhukkubsee dhugaa dubbachuuf humna ol na ta'e jechuudha. Ijoollummaa kiyyaan biyya heerumee jette. Seenaan isii jalqabaa biyya heerumee durbicha heerumee jette. Osoo durbicha wajjin akkasii jiraataa jiru ijoollee lama irraa dahee jette. Ijoollee lama wajjin namni fira heerume gizee garii hin miidhamaa jette. Miidhamu namni akkana miidhamu hin jiru jette. Sababa isa jalaa baheef haati tiyyaa isatti deebi'e jettee na cunqursitee jette. Yaa obboleessaati waan ta'eef haati isaatii fi haati isii obboleewwan waan ta'eef haati sun firummaa jabeessuuf ta'ee miidhama isii arguu dhabde ta'ee irra beekuu hin dandeenye walumaa galatti. Akkasiin na cunqursaa turte jette. Osuma na cunqursituu kalas gaaf kan gaduma dhiisee ol ka'ee Suudaan deemetti. Badee Suudaan deeme Suudaan keessallee ture. Suudaan irraallee galee gaaf kan kalas qabeenyuma qabu nikaa ganna dhiisii waan nikaa naa kenni hin jenniini olum ka'ee ijoollee gatee deeme. Gaaf achi deebi'ulle nama moosaree naan hin jenne warris naan hin jenne haati tiyyaas naan hin jenne ol ka'ee ammallee Suudii imala dhufette. Suudii gaafa imala dhufu akkuma gaarii dalagadhette. Akkuma gaarii mallaqa argadhette. Jiruu tana kiyya keessa umriitti siyya san keessa waa baay'ee dabarsitti qormaata baay'ee. Booda osuma akkasitti chaalenjii kana taphadhu gaaf kan kaa obboleeyyanis haga silaa namni qabuun qabette. Haga silaa namni tokkochaan qabu jedhanii miti hangaruu ni qabaa jette. Yeroo ammoo obboleessa qabaachuu manna garaa qabaachuu manna mallaqa qabaachuu jette. Ana wanni na miidhe mallaqa dhabee osoo hin taane nama dhabeete. Nama dhabuu kiyya na ajjeesette. Akkasuma itti fufnee ittuma fufee akkasuma turee gaaf kaanii harama dalaguu irraa halala godhadheen wayitti makamu wayya jedhee nama sheekaa wayitti wal baradhette. Sheekaa
kanas namni kun nan daddarbuu nan gatu jedhee itti makamee gaafa itti makamu hoo inni kuni afaaniin qilee gubbana darbette nama yoo inni si jaaladhe akkas ta'e siif du'e jedhu waan nama miidhu namatti hin fakkaatu itti hin miidhame jette garmalee miidhametti wallaahi billaahi garmalee miidhametti hin jette boottee na boochifte jechuudha. Gaaf kaan osoo miidhama kanan argin gaaf kaan akkasuma waggaa tokkoo fi baatii 3 mana hidhaa keessa ture riyaala takka biyyan erginetti riyaala takka birrii waggaa tokko baatii 3 inni gadi buunaan itti ergite maal godhe mana bitate jireenya biraa horachuuf miidhamni kana ga'e hin jiru bara ati gaafa qabaatte garaa haa qabaachuu wayyeette nama duuda kan kee duuba jiru gaafa nyaaban makamte eega shamara taate namni duuda kan kee duuba jiraachuu qaba nama duuba dhabuu kiyyatu kana na goosisee jettee akkasuma seenaan isii tun tokkoffaadha marsan isiniif gadiisa baay'ee garaa nama nyaatas baay'ee dheeras haga akirana eessa dhaytee lubbuun isii dabaruu kaate ka'uu irra darbite lubbuun isii ni dabarte jechuudha. Seenaan marsan kan isiniif gadhiisamu ta'a. Seenaa obboleetti teennarraa waa barattanii jedhee yaada. Kanaafuu marsan share olii godhaa, like olii godhaa, like godhaa, subscribe godhaa, share godhaa obboleeyyan keenyaaf. Nama hedduu akkana miidhamu jira. Wallaahi billaahi tallaahi. Daqiiqaa takkan turre obboleettiin teennatun daqiiqaa takkan turre ijji isii barbadaa'uuf gubattee obboleeyyan kiyya hin dhoyfattan malee namni akkana seenaa akkanaa tana yookaan waan akkanaa tana dhabee hin jiru jedhee yaada hin dhabamu. Garuu an takkaa namni takka seenaa na himate seenaa ofii na himate akkas boo'een beeku jiruuti jette jechuudha. Bootti lammataa kaan lubbuun isii dabartetu na boochise. Osoo isiif hin darbin, osoo isiif hin tarin. Kanaafi jajjabaadhatiin marsa tokkoffaadhaa itti fufaa isiniin jedhee jira. Jajjabaadhaa waliif share godhaa fi amaanillah.